Lafti kana dura sababa balfaan guutameef rakkoo qulqullinaa fi fayyaa hawaasaa ture. Yeroo ammaa gara oomishaatti jijjiiramuutiin fayyadamummaa hawaasa bal'aa mirkaneessatii jira. Lafti kunis jiruuf jireenya hawaasaaf dhandhama gaarii kan ta'eef bakka guddaa kan qabu. Oomisha kuduraa muduraa kennuutiin wabii nyaataa magaalattis mirkaneessaa kan jirudha. Oomishni lafa kana irratti oomishamus soorataaf oolurra darbee carraa hojii namoota hedduuf uumes galii gaarii argamsiisuutiin faayidaa guddaas kennaa kan jirudha. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichees duraan lafa tajaajilaaf hin oolle gara hojiitti jijjiiruutiin oomisha kuduraa fi muduraa oomishuunis bu'aa gahaa argannee jirra jechuun dubbatu. Lafti kun dur bakka balfatti irratti gatama. Namoonni illee karaa kana deemuu hin danda'ani. Walitti gurmoofneet balfa sana siigannee qofforreet, goommana, xiqilli, kaarotii, qeesirii, shunkurtii adii kanallee ta'u dhaabaa turre. Lafti kun lafa qoshashaa irratti gatamu. Lafa feestaalidhaa fi haayilaandii irratti guutame saftiniitiin isa qulqulleessaarra gara oomishatti darbee biqiltuuwwan shunkurtiin, qoosxaan, goommanni akka qeesirii, kaarotiin akka adda addaa gannee galii kana argachaa jira. Haala gaariidhaan ittiin fooyya'aa jirra jechuudha. Hojii dhabaa kan turre har'a hojii argannee oomisha kuduraa fi muduraa kanarraas nyaataaf kan fayyadamnu cinatti gara fuula duraattis haalaan oomishuutiin bakka mul'ata keenyaa kan geenyudha jedhu. Qusannoo karaa 90 kanan qusadhe. Ittiin hojii keessa seenne amma qorqorroo luukii 20 bitee irratti ijaaruufan. Isaan dhiyootii keenya jijjiirretti hojiirraa jechuudha. Yaa'u saftiniidhaan damoozii nu kaffalamu jira. Isa nyaata adda addatti oolchineet kan ammoo hin qusanne jechuudha. Yaa'u kareerri keenya fuulduratti bootaa kana garatti oomisheessine garatti qusanne namni abbaan qabeenyaa bakkee gahu hunda gahu karoora akkasiiti abdii qabne jechuudha. Lafti faayidaa malee ta'aa ture har'a cooba gaarii kennuutiin jiruuf jireenya namoota hedduu jijjiireetii jira kan jedhan qindeessan garee wabii nyaataa fi fooyya'insa jireenyaa magaalaa Fiichee obbo Ayyalaa Saffaa seenan lafa kanaatis jijjiiramee lafa barbaadamaa fi namoota hedduu fayyade ta'eetii jira jechuunis kaasu. Rakkoo fayyaa hawaasaas ture, rakkoo qulqullinaas ture. Asii qulqulleessuun bakka oomishaatti jijjiiruu murteessaa akka ta'e amanne amma lafa kanarraa waggaa arfaffaa oomisha isaa sirriitti fayyadamaa jira jechuudha. Oomisha kana osoo hin dabalatin waliigala isaa gara miliyoona 5.2 lafa kanarraa erga jalqabamee irraa sassaabame. Kan isaan manatti nyaatan akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kanaaf seenaan qulqullinaa bakka kanaa kun jijjiirame seenas lafa kanaa immoo oomishummaa kennuu keessatti jijjiirame amma bakka barbaadamaadha jechuudha. Waliigala hamma ammaatti gara nama 450 olii kanarraa fayyadamee jira jechuudha. Lafti balfaan guutamee komii hawaasa bal'aa ture yeroo ammaatti oomisha gaarii kennuutiin wabii nyaataa mirkaneessuunis carraa hojii namoota hedduuf uumuutiin jiraattota magaalaa keenyaaf tajaajila guddaa ta'e kennaatii jira kan jedhan kantiibaan magaalaa Fiichee obbo Kibluu Kabbadaa hojiin amma magaalichatti jalqabames fakkeenyummaa guddaa kan ta'udha jedhu. Keessumattuu lafoota magaalaa keessatti argaman kanaan dura oomisha hin kenninee fi akkasumatti cal jedhee taa'u addaan baasuudhaan yoo xiqqaate namni waan guyyaatti fayyadamu oomishee argachuu qaba. Waan mana isaatiitti fayyadamu, waan mana isaatiitti nyaatu kuduraalee fi muduraalee irratti oomishuu qaba karaa jedhu sanaan itti deemaa turre. Hojii kanaan akka magaalaa keenyatti muuxannoo guddaa kan irraa argan gama carraa hojii uumuutiinis ta'ee gama diinagdee keessatti gahee isaanii akka taphatan gochuudhaanis wal qabatee wabii nyaataa sadarkaa magaalaatti mirkaneessuudhaanis wal qabatee wanni akka magaalaa keenyatti amma jalqabne agarsiiftuu guddaadha jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Akka magaalaa keenyattis hojii kana daraan babal'isuun lafoota kana dura tajaajilaaf hin oolle gara hojiitti jijjiiruutiin oomisha kuduraa fi muduraa haalaan oomishuunis fayyadamummaa magaalaa keenyaa kan mirkaneessinuu fi carraa hojii bal'inaanis kan uumnudha jechuun dubbatu. Muuxannoo mammaatitti arganne kana qabannee bara itti aanutti immoo kana caalaa karoorfannee qonna magaalaa kana lafa qabsiisuudhaaf haala itti hojjechaa jirrutu jira. Milkaa'ina manaa kana egaa arganne bal'isni immoo gandoota keenya 8 qabnu hunda keessatti lafa qabsiisuudhaaf akka sagantaa guddaatitti qabannee jechaadha socho'aa kan jirru.